Ana nyaatu doktoran gee ko ana nyaatu. Doktoran gee guyyaa adiidhaani Ramadaanaan dhugatti ati arginu. Ramadana keessa miti Ramadana alattuu nuti farshoodhaa hojii walitti hin dhiyaannu. Hangasa guyyaa adiidhaan Ramadaana keessa hangasa assalamu alaikum jechaadhamu. Hayni karabbiiti kanamaatii miti. Rabbiin akka baasittu haqanuma baasa. Rabbiin akka baasittu oofee haqa kana numa baasa. Hayni xiqqaa fi guddaan qabu hin badu. Warri mootii girrisaa jala jechuu bareeri. Warri gantummaadhaan jechuu bareeri. Ana nyaatu doktoran gee. Ramadana keessa miti Ramadana alattuu nuti farshoodhaa hojii walitti hin dhiyaannu. Asaan arrabaa miti, siyaasaan nama salphisuudhaa miti, boodarra namni nama salphisuudhaaf hawwu ifiif salphataati tana kaagattaa jennee osoo kadhannuuti arraan tana bakka lubbuu if kaa'u dhabe jechuudha. Warri mootii girrisaa jala jechuu bareeri. Warri gantummaadhaan jechuu bareeri. Haadha isa dhaltillee qaanesee jechuudha. Ilmi kee soomanaa Ramadaanaan mana dhugaatii keessaa araqee dhugee machaawaa jiraa hugguu janiin haati isa dhaltees itti qaanfatti jechuudha. Ramadana keessa miti Ramadana alattuu nuti farshoodhaa hojii walitti hin dhiyaannu. Kijibni hangatti kijiban qaba. Haqqisaan kee garuu daangaa sanniin dabareeti waan ifii qabdu gaarbeejii ifii qabdu hunda kaanirra haa barbaadda garuu gaarbeejiin dideetu sirratti deddeebi'a. Arra ati ma dhokadheedhaaf ta'e manziraa kaattee kalootaa kaattee dhokadheetteeti aamboo jala seentee araqee riidda. Hangaasaa bira. Mootii girrisaa jala jechuu bareeri. Warri gantummaadhaan jechuu bareeri. Dhokadheetteeti aamboo jala seentee yaabbe araqee riidda.